Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kabajamtoota fi hordoftoota Rabbii fi Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami guyyaa irraan tanaa gammachuu eebbaa khatmii Qur'aanaa kan barattuu markaza Daarul Ulum bu'uureessaa fi hundeessaan isaa Ustaaz Bahar Badrii kan taheen durfamu keessatti Qur'aana dhamaatii fi dadhabbii fi laffaatii yeroo dheeraatiin booda kalaama Rabbii juzii 30 khattamuudhaan sagantaan eebbaa fi gammachuu isii kan kana fakkaatu isiidhaaf qopheeffamee jira. Gammachuu obboleettii teenyaa tan Sumayyaadhaa tanaa sababeeffachuudhaan ustaazan keenya ustaaza isiidhaatiin hangafanii dhufanii namni baay'een sagantaa kanarratti hirmaataniitiin jiran. Obboleettii teenyaan congratulation baga gammaddee isiidhaan jecha inshaallah gammachuu isiidhaaf qabanii fi akkasuma dhaamsa obboleettii teenya tanaaf dhaamuu barbaadan dabarfachuu fi barbaadan ustaazan keenyarraa kan waliin fudhannu ta'a. Gamanumaanuu gama ustaaza keenya ustaaz Abdurrahmaan isin dabarsina. Alhamdulillahi wahda thumma salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ga sagantaa Qur'aana Rabbii nama xumure eebbisuudhaaf guyyaa irraa bifa bareedduu kanaan argamnee jirra. Kunuun ni'maa Rabbiiti jechuudha. Waan bareedduu irratti argamuun ni'maa Rabbiiti. Baga gammaddee jennaan Sumayyaadhaan ammallee jabaadhuu kana caalaa itti fufiis hin jenna. Wanti akkaan nama gammachiisa tatana caaltu hin jirtu jechuudha. Qur'aana Rabbii yeroo gabaabaa keessatti ififuu islaamummaa seentee amantii biraarraa dhuftee Qur'aana fixxee hoggaa sagantaa bareedduu tana goote hedduu akka namatti tola. Nama hedduu tokko jira kan islaamummaa seenee maalummaa islaamummaa osoo hin beekne gara amantii irraa dhufeetti namni deebi'e nama hedduudha jira jechuudha. Garuu isiin islaamummaa shahaadaa qofa qabattee hin dhaabne jechuudha. Hanga Qur'aana dubbiftee waliin geessutti sadarkaa tanarraa hin geesse namoonni islaamaa hedduu jira kan islaamummaa keessatti dhalate qaamata 20-30 islaamummaa keessa jiru garuu takkaa kan Qur'aana kana dubbisin nama hedduu jira jechuudha. Isiin yeroo tana keessatti Qur'aana dubbistee waliin ga'uun isiidhaa kuni bilaashitti iseetii miti gaa laffaatii cimaa eega goote booda waan argame namni sababa ta'eef waan kana argamsiiselleen ustaaza isiidhaa ustaaz Baharigaa umrii 20mootaa keessatti namoota kurnootaan lakkaa'aman waggaadhatti ji'aan Qur'aana khattamsiisaa jiranii isaanillee rabbiin isaanirraa jaallatu sagantaa bareedduu akkanaa tanarratti warra yeroo hundaa argamu rabbiin nu haa taasisu. Akkasii gama sagantaatti aanutti isin dabarsa. Hayyee ustaaza keenya ustaaz Abdurrahmaan nuuf galatoomaa barakallahu fiikum isiniin jenna inshaallah. Akkas egaa namni tokko ifiif kaatee isinis ifiif kaatee ofiif of barsiistee osoo hin taane namni isiidhaas akka bakka san geessu isii taasise kabajamoo fi jaallatamoo ustaaz Baharuddiin Badriiti. Ustaaz Bahar Badrii nuuf galatoomaa isaaniin jenna. Du'aayi takka godhuufi ustaaz Baharii du'aayi tana shayii bakri sabaloota shaamuu watee goodee ijaan isa dhadheereessallaahu umraka jijjigsallaahu zambaka barsiisakallaahu maalam takuun tabarsin jenna. Asumaanuu akkas afaan Oromooti akkas. Hayyee gama ustaaz Baharitti isin dabarsina ammaasiis. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi Hedduu gammannee jirra. Maaliif gammachuu obboleettii keenya kanaaf hedduu gammannee akkasuma ustaazonni keenya hundi keessanuu jajjabaadhaa waan gaarii jirtanii akkasuma afeerraa addaa nu godhanii nu afeeranii kutaa magaalaa Hawwaa irraa kaanee magaalaa Haramayaa hoteela Biiftuu Bilaazaa keessatti afeerraa obboleettii teenya akkasuma eebba barattuu Sumayyaa Girmaatii akkasitti isirratti argamna. Khatmii godhattee kan kun itti xiqqaataa kana caalaa guyyaa ammatti itti aanu waan guddaa isirraa eeyna akka kana caaluun as baatu isirraa eeyna hedduu gammannee jirra. Eebba Qur'aanaa irratti afeeramuu caalaa waan nama gammachiisaa hin jirtu. Konsepti adda addaa biraatu nu dhayina jennee kanas afeerraa qeeballee dhufne warreen afeertanis galatoomaa hedduu galatoomaa alfadaa jenna. Akkasuma keessattuu hundarra caalsee namni galateeffachuu barbaadu rabbiin guddaa galateeffachuu barbaada. Itti aansee barattuun Sumayyaan congratulation baga gammaddee guyyaa kanaan baga geessee umrii isaa dheeressu gammachuu tanaa miti gammachuu tanatti aantu rabbi isaa agarsiisu jecha galatoomaa. Assalaamu alaikum. Maashaallah barakallahu fiikum isiniin jenna. Bahar galatoomaadha. Maashaallah jechi keessan gaa akkuma motiveeshinii isin dabarsitaniiti yeroo hundaa'u
umrii dheeradhaa isin jenne inshaallah. Akkas egaa kabajamtoota jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya namoota jajjabaa ustaazan keenya ustaazan jajjabaa warra jecha rabbii jecha ergamaa rabbii aqwaala salafaa yeroo hunda isiniif dhiyeessan kan jecha isaanii isin baay'ee jaallattan nu keessatti ergamaa warra akka ustaaz Najiib faa inshaallah gamanumaanuu gama kabajamoo ustaaz keenya ustaaz Najiib isin dabarsinaa inshaallah. Akkasi ustaaz Najiib dhaamsa obboleettii teenyaa dhaammattanii fi gammachuu isaaniif qabdanis gamanumaan dabarfadhaa isin jenna. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام نشكره شكرا يليق بجلاله الكرام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إيجا ودران درسي خبجمتوتا جالتمتوتا أستاذن كينيا خن حفلة قرآن ربي تيف سجنتا بريدو تنرتي والجيني أكسم ملة وامجا أستاذ خين أستاذ بحر الدين بدري خبجني أكسم جمتشو ختمي أبليتي تين سمية دا أستي ولك أمامو خيسانيف بودا غلطوما إيغ ربي خين غلطوم فني سنين لين غلطوما سنين جتشا غويا الرانتنا أبليتين تينتون بينا ما خيس جراتشا أكان أما أستاذ خين أستاذ عبد الرحمن أكسم ملي أبليين خين ندرو دبتانيتي إسين تنما أمانتا كريستانا راغرا أمانتا إسلاما دفي قرآن ربي umurtee jechuu kanaatu hedduu takka na gammachiise maasha Allah wallahi obboleettii teenya tana rabbiin isirraa jaalatu namni arraan tana amantii islaamaa qabaachaa qur'aana rabbii kaniif hin beekne waaqiyaa san qabu arra ammoo isiin qur'aana rabbii akkanatti khattamuun isii waan ajaa'ibaati namni qur'aana rabbii buuse xumure akka nama ifaa qabsiifateeti jeesheen keenya sheekira moggaa dubbatanii dubbiin tun dubbii ajaa'ibaati. Namni qur'aana rabbii duraan haalan beekneen akka nama ifaan qabneeti jechuudha dukkana keessa jiruuti. Namni ammoo waggaa qur'aana rabbii xumure akka nama ifaa qabsiifameeti. Namni arrama biraa taayilii isaaf dhufe hedduu takka gammadaa duraan maal keessa jira dukkana keessa jira. Obboleettii teenya ifaa duniyaa fi akhiraa rabbiin siif qabsiise jazaakallahu khayranii. namni qur'aana rabbii khattame badhaasa qaba guyyaa qiyaamaa nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti waggaa dubbatu mee qur'aana kana qara'aa jaan rabbiin gabrootan saatiin jannata kana keessaa bakka qur'aanni ati itti dhaabbatteetu bootaa qubsuma keetiitiif isaan jaam badhaasni kanaa waliin jiru akkasuma mallee badhaasni lammaffaa badhaasa barsiisaadhaati barsiisaalleen badhaasa qaba ustaazni keenya ustaaz Bahruddin Badri badhaasa akkam qabeennan خيركم من تعلم القرآن وعلمه الرجال نما دنيا تنرى نما دين ربي برته نما برسيسه براسني خناولين جرو إن ستفا نمني براسك أبو هذا أبا خيت هذا أبانك مالف براسك بين جنان أكما نبي عليه الصلاة والسلام يديس خيست الدنوبا سنين وإيمان نمني علمو إفيدا دين برسيفتي إخا قرآن ربي برسيسه قياك إياما خلويتا مكانسي تاج جامتو ربي نسان وفساده ما شاء الله بدأت سدين كنا ور أرانتنا سجنتاتنا رت أرجم ربي أخنو في ور قرآن خبر سيسه في خبرته في هذا أبا إسي سنين اللي جاء أسمانو أبديتي تينيا سمية congratulation baga gammadde ustaazan baay'ee na duuba nafe asumarrattiin dhaaba maashaallah nulleen hedduu takka gammanne ustaaza keenya ustaaz Bahar Badri ittiin jabaadhu ittiin ufufii inshaallah barattoonni kee lakkaa wagga waggaadha dhiisi torbaanitti illee baatiin illee khattamii godhuudha qabanii siin jenna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله حياكم الله وبياكم فجزاكم الله خيرا جنان أستاذ خينيا كبجمو أستاذ نجيبيني أكسي كبجمتوتا في جالتمتوتا خينيا إن شاء الله أمغا تكا أستاذني إسي خنيسا اتلافئ اتددبئ اتتعبئ خنو أرانتنا ددبي لفاتي إسا خيرو إيراتين بودا
namni inni itti laffee sun amantii biraa keessaa as dhufuudhaan yeroo gabaabaa keessatti kalaama rabbii juzii 30 kana yeroonii fi gargaarsa rabbiitiin xumuran gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Inshaallah isaanis gammachuu isaanitti dhaga'ame nuuf ibsatanii barattuu isaanii Sumayyaadhaanis jabaadhuu haa nuuf jaaniini. بسم الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee ustaazowwan keenya hedduu haa galatoomanii sababa barattuun markaza daarul ulum amiirri tokkoffaan Sumayyaan Girmaa qura'aana yeroo dheeraaf barachaa turte khattamuudhaan sababa isiitiif ustaazowwan qaqqaaliin akkasuma sababa isiitiif bakka biraarraa asitti argamanii hedduu haa galatoomanii jechuu barbaada. Itti aansee yeroo dheeraadhaaf isiillee Sumayyaan Girmaa markaza daarul ulum keessatti shoora bareedaa akkasuma urjiiwwan daarul ulumii wajjin shoora bareedaa taphachaa as geesse hedduu haa galatoomtuu. Itti aansee akkasuma ta'abbii yeroo dheeraa amantii biraa keessaa dhufuudhaan waliin qura'aana itti jabaatus qura'aana kana rabbiin namaa laaffisa waan ta'eef juuza 30 rabbiin laaffisee fi khattamuudhaan baga gammaddee baga rabbiin si gammachiise akkasuma urjiiwwan daarul ulum illeen hedduu gammadaa jiran sababa isiitiin congratulation irra deebi'uudhaan isin jechuu barbaada. Kana caalaa rabbiin si haa laaffisu bakka guddaa rabbi si haa ga'u jechuu barbaadaani. Akkasumatti urjiiwwan markaza daarul ulum illeen kan fakkeenya irraa fudhatan akkasuma urjiiwwan markaza adda addaa irraa illee kan fakkeenya irraa fudhatan rabbii si haa taa'isu jennaani. Akkasuma rabbiin qura'aana isiin irraa si baratte kan guyyaa boru ragaa ba'uuf rabbiin haa taa'isu jennaa. Asumattiin gabaabsa gaa namni gammadee waan dubbatuu fi waan dhiisullee hin beeku. Rabbiin ammallee bakka guddaan haa ga'u irra deebi'ee congratulation jechuu barbaada. Sagantaa gaa gama ustaaza keenya ustaaz riyaadittiin dabarsaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا نسين جنة إن شاء الله. أستاذني خيني أستاذ بهر أرانتنا ختمي نما قرآن